السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمار كفوني كوجمو في جالة توتا أوردفتوتا سير channel jalatti warroonni argamtan hundi keessanuu akkam nagaa jirra jirtu isin jecha ilmaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti salaamtaan kiyya qilleensarraan isin qaqqabu isiniin jecha egaa har'a viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isiniif dhufeen jira. inninis maal inni jechuun keessa waan oolu haala viidiyoo karaa audiyootti jijjiirannee ittiin fayyaduu dandeenyu jecha muuziqaa takkaan immoo nu nashiidaa jecha haala viidiyoo walumaa galatti haala viidiyoo karaa audiyootti jijjiirree dhaggeeffachuu dandeenyu jecha kana wajjin laallaa viidiyoo gabaabduu tana waliin laallaa hanga xumura viidiyoo kanatti itti dhiyaadhaa waan waliin turaadha. warroonni subscribing godhan yoo jiraatan subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha. okay application mono lafa kamii arganna kan jetta yoo ta'e viidiyoo kana barreeffama viidiyoo kana jala irratti kaa'aa jecha description box jala akkasumas immoo Play Store keessan keessa seentanii argachuu dandeessanii jecha viidiyoo mp3 akkuma kana gootanii yoo barreessan jalqabatti isiniif dhufaa jechaadha. kunoo isa kana nini isa kana kunoo amma update na gaafachuu jira. mee inni buus sinuman agarsiisaa jechaan amma okay sirraan qaba waan ta'eef mee irra dheerinee halaalluusaa kataatti fayyadama isaa egaa waan nama dhibu jecha laafaadha. waan nama rakkisuun qabu jechaadha. beeksisa takka waan waan jedhu waan qabu saniifuu irruma dhahuu qofaadha. irra dhoytanii jecha egaa irra dhoytanii booda haala kanaan ayyama singaafata alla hojjetanii jecha watti duraa watti bandanii egaa amma kunoo nama irra dhaheen jira. kanaafuu viidiyoon qabu akkanatti watti na baasuu kana viidiyoon barbaadisanii karaa audiyootti jijjiiruu san barbaadisanii irratti dhahaa jecha egaan irra dhaheen booda fakkeenyaaf meeni kana viidiyoo kana karaa audiyootti jijjiiraa jedhu fakkeenyaaf ishii tana jecha asi baasna jecha gamanatti kana goone achi booda waan baay'ee nama dhibu miti jecha laafaadha. ilumaan laafaadha. achiin booda bakka diimaa kana irra ni dhoytanii jecha asirra egaa haala kanaaf karaa audiyootti nu jijjiiramuu jammarameera jecha inni eegganna hanga xumuritti ni eegganna gaa'e egaa laafaadha jecha baay'ee nama dhibu miti waan nama rakkisisu miti waan nama baay'ee walaaluutu miti beekamu yaani namni beekna takka isa hin dhabamu akka walirraa barannoo jecha barumsi xiqqoon qabdu hanga beeknu irraa akka barannu abdiin qaba. xiqqaattus malee akka jaalattan immoo nu abdiin qaba. egaa kunoo haala kanaan viidiyoo keenya karaa audiyootti nu jijjiireera jecha mee ilaalluuti. fakkeenyaaf audiyoo keenya keessa isheenaa jecha audiyoo keessa haala isheeneen kunoo jecha isa kana nini ka amma busne kana nini egaa kunoo haala kanaan fayyaduu dandeenya jechaadha. barnoonni har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti chaawun isiniin jedha. viidiyoo kana immoo nu subscribe akka gootan kabajaan isin gaafadha jecha YouTube channel kana subscribe share like akka gootan kabajaan isin gaafadha. hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti chaawun nagaan naaf turaa isiniin jedha.